Hamzaa Sheikh Jaabir maaliif waa'ee qaama saalaa irratti jette? Yeroo takka qaama saalaa murinaa, yeroo takka jaartii teessan osoo wajjin taphannee wajjin rafinaa, akkanan godhinaa, qaamni saalaa akkana waan barsiisu ni dhabee dhiiroo mudhii gad malee. Akkasumatti Hamzaa Sheikh Jaabir maaliif yeroo hedduu sheekan arrabsa yookaanuu sheekan tuttuqa? Hamzaa Sheikh Jaabir maaliif yeroo hedduu waan ifi jedhu malee tanamaa hin dhageenye warra jettanii qophii guutuu na waliin hara qophii deema. Bismillah, assalamu alaikum warahmatullah. Ano obboleessa keessa Hamzaa Sheikh Jaabir. Arraan tana qophiin teenya waa sadii irra naannoyti. Takkaffaa irratti Hamzaa Sheikh Jaabir maaliif waa'ee qaama saalaa qofarra haasawa? Qaama saalaa malee barnoonni biraa laata dhiiroo ni dhabame? Hamzaa Sheikh Jaabir maaliif sheekotii wal faalleessa? Sheekotiin inni wal faalleessuun tun dhiiroo amantii islaamaa ta dhugaarra hin jirtu moo isaatu amantii islaamaa ta dhugaarra hin jirre? Hamzaa Sheikh Jaabir maaliif yaada mataa isaa malee yaada nama biraa fudhachuu irratti hin ariifanne waan jedhu irratti haasa'uu barbaada daawwattootaa fi hordoftoota. Obboleeyyan kiyya kan garii hoggaan angartee waa'ee fayyaa barsiisu yookaan waa'ee qaama saalarraa barsiisu barnoonni kana malee ni dhabame yaaboo barnoota biraa fidii barnoota kanatti dhiisii warra jettanii yaaddaniitu jira. Gabaabsee isin yaa'imu. Barnoota qaama saalaa qofaa miti kan inni barsiisu barnoota fayyaa kan adda kan gartee waa hedduu irraa baratamuun barsiisa. Waan gaa qaama saalaa qofa barnoota san keessaa isaan agarsiiseen beeku. Viidiyoo kumaa fi wahiin sheer godhee jira. Viidiyoon kumaa fi waa sheer godhe kana keessa barnoonni ni waa'ee qaama saalaa barsiise. Yoo lakkaawan viidiyoo 100 akkan geessu. Viidiyoon 900 waan biraa. Viidiyoo hanga kana qofatti ijji isaaniitti baate. Maaliif viidiyoo hanga kana qofa ijji isaanii arguu dandeesse? Gaafii ajaa'ibaa namaa kanniti. Qalbiin saree gama lafee ja'an. Qalbiin bashootis gama sombaatii ja'an. Viidiyoo 200 fi waa keessa viidiyoo 100 takka hin geenye viidiyoo gartee 200 takka guutuu waan biraa kan hin barsiise ijji isaanii arguu dhabdee hoggaa kana agarte. Inumaatu waan gaariidha waan ijji isaanii gartuu kana barsiisuun qaba yaada ji'uun qaba. Okay. Gama biraatiin daawwattootaa fi hordoftoota. An waa'ee roomaansi irraa isiniin haasa. Roomaansa hoggaan isiniin jedhu namootan garii hoggaa waa'ee roomaansi irraa haasofne tana rabbiin nama barsiisee jira akkamitti maarre billaalee ka dhaggeeffadhu. Namaa miti keessaafuu nama keenya jechuudha. Qaceella gurra banii dhaggeeffadhu. Galgala ifaa lip godheetuma intala faaxee jee faaxee suutan yaammata. No akkasii miti adeeroo. Mee fakkeenya gabaabaa tokko siifaa godhu adeeroo. Fakkeenya gabaabaa bareedaa tokko siifaa godhu. Gurbaa tokkoo fi intala takka wal jaalata. Hoggaa wal jaalatan jechuun jaalala akkanuma zawu. Jaaladhee gartee jaalalati hin fahamsiisuu. Roomaansii jaalalaa ja'anii wanni takka jirti siifaa himu. Roomaansii jaalalaa jechuun intala takka wajji hoggaanii fi wal jaalate jechuun ija rahmataatiin akkana faayi sii lallaalu isiinis ija rahmataatiin silaaltee jettee kana mataa qaqqabachuu ni jira miti. Ija jaalalaatiin wal lallaaluu yoo akkasii waliin lallaallanne akkamiin na jaalatee fi isa jaaladhee beekuu dandeessa. Sii galee? Hoggaa isii faarsitee isiin akkana kafaltee dachi ilaaltee yoo hin jejjenne kamiin na jaalattee beekta. Roomaansii jaalalaati. Ifin gaafa wal jaalatanii akkasii roomaansiidhaan gartee walitti dhufanii gaafa kaan ammoo maaliif roomaansiin hin barbaachifne ifaa dhaamsee faaxee hoottu jechuun isa barbaachisa. Sii galee? Sheekh Abdulhakiimiitu maal jaa beektaa? Sheekh Abdulhakiim ni beektan. Sheekh Abdulhakiim abbaa tafsiiraa abbaa gartee kitaabban hedduu waraabee barsiisee jiru Keeniyaadha jiraata Abdulhakiim Muhammadii. Nama bakka hikmaa guddaa qabu waa'ee kanarratti bar sii galee adeeroo qibaabni osoo hin gartee oowwisne yoo ranna hixe biddeena akkam sii baasa jaa bar biddeena akkanaa koo ijaan qabne sii baasa jaa. Tanaaf haadha mana keetii adi na dhagaye gurbaa. Na dhagaye siifii ni mujjiraa yaa burjaajawaa yoon siin jee irraba. Haadha mana keetii hoggaanii fi
itti haadha manaatii mi jaartii dhaawi jecha haadha manaa jaamu kun maastara san gaafadhee maal naan jee lakki haadha manaa osoo hin ta'in emma beet waan jaamu san jalaa fudhatanii hoggaa jettu jaartii too ji hoggaa jaartii teetii wajjin jecha sirreeffachaa yaanu jechuu fadheete hoggaa jaartii teetii wajjin waan san gootu ifaa qad gootee faatee jettee si yaammatiniititi afaan kee urgeeffadhu adeero sii galee roomaansiin eegali waan kana shari'aan akkam jettiin namootan gariitiin isinii hoggaa waan kanarraa namaa himan kana rabbiinuu uumamaan nama barsiise maarree godheen nama barsiise haasa'uun maaliif barbaachise billaalee kan Nabi Muhammad irraa barnoota fudhannaamee callisaa Nabi Muhammad roomaansii godhuu keessa kuteetiti sallallahu alaihi wasallami Aishaan hoggaa siimtu haati teenya radiyallahu anha qalaasa bakkaanan itti dhugee laallateeti achi barbaadee achiin dhuga shuuf hadha huwa alhubba deero bakka Aishaan dhugdee laallateeti Nabi Muhammad gama isii san garagalchee dhugu isii hagam takka maal fiil gooti gisee kana jaalala fiil gooti jaartiin tee bakka dhugdeen dhiisii ati bakka isiin gartee qalaasa isiin qabattee lakki qalaasa biraa naaf fidi yoo itteen akkam tun dunqorumaadha jechuudha tanaaf roomaans Nabi Muhammad Aishaa hoggaanii fi dhiinitti jirullee ni taphachiisa bakka san hidhadheetii na wajji taphataa jetti sallallahu alaihi wasallam sii galee amantii islaamaatutu roomaansii nama barsiisa anaa miti haqa jaartii teetii guutuu keessatti roomaansiidhaan taphachiisuun dirqama adeero wa illaa khurkhummiin akkanas khurkhumanii si ari'uudha bishaan jaartii tee afaan isii keessaa dhuguu dandeeyi sii galee jaartiin tee osoo ati mana jirtuu filmii musalsalaa laaltee jaarsa jazbaan qaba akkan jenne waliigallee adeero dhalaan filmii musalsalaa laaltu jaarsa tuffatti keessaafuu dhalaan Oromoo ta filmii musalsalaa laaltu jaarsa tuffatti jaarsi kee roomaansii filmii musalsalaa san daran beekuu qaba si taphachiisuu qaba waliigallee waa'ee qaama saalaa hin murinaa fi gartee kana fayyadamaa jee waniin naasa'uuf irra guddaa sheekkaniitu hin beekne sheekkan hoggaan jiru warra xixiqqaa feesbuuk irra yaa'u kana warra osoo jaartii manaa qabu jaartii alatti ilaalu kanaatu hin beekne sii galee tanaafiin waa'ee qaama saalarraa barsiisa qaama saalaa dhalaa muruu irraa xiqqeessaa yoo dhalaa qaama saalaa isii murtan faayidaa jaalalaa beekuu hin dandeessu jechuudha tanaafiin isin barsiisa Nabi Muhammadiitu akkaataatti jiraatan nu barsiise kana lakki horiinuu ni beekaa jenne yoo bira kunne kam noo adeero gaafa kaani beeytaa gurbaan aboo gara sigartiiti jeen wajjin koflin gara sigartii garaa kan garsiisini si tuffatti akkam jechuu akkana ja'anii faa ifa mansiisanii bar dhalaa wajjin koflinaa gara isin agartii maali dhalaan jaartii teenya obboleettii teenya haadha teenya tanu deesse tanu hoosifte gudee teenya wajjin koflinaa gara isin agartii jeeti seenaa tana Sheekh Ahmad Toyidaatiin nu hime gaafa gartee sheeyni fuudhan rabbi umrii isaanii nuuf haa dheereessu aadaa wayiitii jira gurbaa tokko anaa fi saahiba kiyyaatu wajji fuunee je inninis jaartii kophatti fuudheetiin anis aruuza keenyaa guyyaa tokko ture je gurbaa kana maal ja'aniin je ulaa jala dhaabbatanii nama dhageeffatan je jaartii tana yoo tumtee iyyisiisuu baatte cafeeyxee iyyisiisuu baatte gara sigartii guyyaa duraatiin cafaqiitumii iyyisiisii uleetti kannanii ulaa jala dhaabbatanii aadaa fokkottu ulaa jala dhaabbatanii eegan inni cafaqee iyyisiisuu qaba jechuun waay jettee fiiguu qabdi sii galee kana kaan amma gara sigartii cafaqi jennaan je lafaa ka'eetuma intala tana ulee laalas cinaacha kana keessa zaw waggaatti gadhiisu duute miciyoon shoof aadaa fokkottuu kanaa tana faa qabna yeroo garte aadaa dhalaa wajjiin waan gaarii naman ajajna cafaqii gara sigartii jechuun kun intala san ajjeesisiise jechuun jaartii hoggaa dura fiddan cafaqa akka garaa isinin agarree garaa miti adeeroo gana qullaa waan haati ta'een harkinsi harkuu deemti
yoo gaa'ifaa dhaamsitanii walii yaatan hin beeku sii galee kana gurbaan jaartii dhawee ajjeesee jee hoggaa ajjeesuu gaamma wanni godhuudhaaf ni jiraa miti dadhacha jala ta'anii itti muruudhaaf gurbaa kana qabanii deemaniin jee hoggaa kana ooyiruu gasseenne jee abbaan gurbaa dura deema jawwee mufachiiseeti bira kute gurbaan abbaa duuba deemaa miree jawween hoggaa gurbaan miila kana fuudhe qab gooteetuma miila ciniinte akka ajaa'ibaa rabbiin achumatti irraa kafaleef jechu gurbaa kana gurbaan intala namaa ajjeese rabbiinis jawwee isa ajjeesise jechuudha tanaaf aadaa akkana kanaa jira gara sigartii dhayii jaartiin wajjin koflinii gara sigartii waan akkanaa tanaan balleessuu dhufe ani kaayyoon qabu obboleeyyan namni roomaansii waliin dalagu namni bishaan wal afaanii dhugu namni wajji wal dhungatu namni nyaata wal afaanii fudhatu wallaahi wabillaahi harkaa wal dha'uu ni qaanfata namni yoo rahmata waliin qabne harkaan akkana ijaan wal tutuffatee waliif tanaaf abbaa kiyya wanni inni isin barsiisuu dhufe tana yoo ammoo tun barnootaa miti jettan nabi Muhammad irraa barannee nuti akkaataatti jaartii waliin fayyadaman akkaataatti jaartii waliin jiraatan akkaataatti jaartii waliin gammadan warri kun barnootaa miti jee isin dhorku warra dhalaa alatti barbaadu qubanaa qabaadha talamadaati jaartii tee hoggaa firaasha irratti wajjin ol baate ifaa dhaamsitee ittiin deemin faansiin jaan ifaa dhaamsitee ittiin deemin jaartii tee deeyma saanaa fidadhu afaan keetiin deeyma xuuxii afaan isiirra kaayoo baase adeeroo si galee halaal keeti yoo arraati raaxaysin eeysarraa raaxaa agarti jaalala uumaa jechuu barbaanneeti ummatoo si galee gama biraatti haa dhufnu Hamzaa Sheek Jaabir maaliifi yeroo hunda sheekkan faalleeysaa jettan Hamzaa Sheek Jaabir sheekkan hin faalleeysu warra onlaayina gubbaa deddeemuun faalleeysu warra sheekummaa eenyuu isaanii kanneen hin beekamne warra maqaa sheekummaa eenyuutu eeysaa jaami'aa yookaan yuunivarsiitii tamirraa sheekummaa fudhatanii hin beekamneen achitti dhukeerraa kaasa awwanniniin dura dhaabbannaa qabu mee isiniimu namni keenya akka teknooloojiin guddatuun fadha dhugaa rabbiitiin isiniima teknooloojiin akka guddatuun fadha keessaafuu warri gartee TV chaayinaala qaban akka sadaqaa hin kadhanneen barbaada wala TV Islaamaa wala TV Hamilton wala TV Nurul Hudaa maaliif siistama biraatiif jira ka maallaqatti harkatan TV'n isaanii kun hordoftoota qaba TV'n isaanii kun bar maallaqa argamsiisee fiiti waan silaa isaan suufa uffatan sanillee suufa dhalaan isaan uffistuu miti suufa TV'n isaan uffisu ta'a karaatti maallaqa harkatan kana barachuun barbaadan namni sadaqaa bare karaa maallaqatti harkatu hin barbaadu jechuudha tanaaf wanni inni irra guddaan sheekan jee sheekan maqaa sheekanii guutuu miti gaa'e sheekan keenya hunda kabajaan qabaafi garuu ammoo warra sadaqaadhaan beekame warra gartee onlaayina kana gubbaa sheekummaa eenyuu isaanii kanneen hin beekamne kanaa wajjiiniin haasawa qaban malee warra kaanii miti Hamzaa Sheek Jaabir yaada mataa isaa malee yaada namaa hin fudhatu warra jettanii ani namni na waliin haasa'e na beeka yaada nama biraa dhiisii yaada daa'ima tokko hoggaaniif inni naa kanne nama yaada san fudhatu jechuudha haa taatu garuu kaayyoon qaba kaayyoon tiyya san maali kaayyoon tiyya fagoodha asii miti kaayyoon tiyya ummata kana ummata gartee sooshaal miidiyaa akka itti fayyadamu hin beekne kana akka itti fayyadaman barsiisu ummata jaalala jireenyaa hin beekne kana jaalala jireenyaa barsiisu ummata gartee osoo viidiyoo laalle komantii nama arrabsu kana komantii isaaniitiin akka naman arrabsine yaada isaanii jijjiiruudha yaada kiyya guddaadha yaada kiyya kanarraa inuma namni na deebisu hin jiru beeka yaada kanarraa abban tokko achi na deebisu hin jiru maaliif jennaan kuni ilaammata kiyya yookaan goolii kiyya hadafa kiyya jechuudha hadafa kiyya kana gahuun qaba shabaaba tokko uumuun qabaan shabaaba tokko shabaaba dammaqaa addunyaa dammeessu uumuun qaba amataa fi gadaa si galee
waan dhufaa dabraa haraam godhaa itti fakkeenya gabaabaa isiniif himu YouTube ni haraami YouTube maarree godhuun akkana alla cundhuura maallaqa YouTube jechaa boodarra kun ummanta na maal jechuu eegalan obboleeyyan kunoo kun YouTube khiyya share godhatanii obboleeyyan kunoo kun YouTube khiyya maatii ta'a oh my god namni saanaatti nyaate itti udaanuun ni fokkotti saanaatti udaanetti nyaachuunis ni fokkotti tanaaf YouTube ifiifuutti dhufanii arrabsaa jiran TikTok ifiifuutti dhufaatuma arrabsaa jiranii jechuudha tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota namni keenya yeroo dura wanni haareenii takka dhufte haraamiin afaan ba'uun qabu fakkeenyaaf amma wanni waan kana yahudaa tolche haraami maarree yahudaa tolche haraami kaameraati itti waraabatu kana ayyooteetii tolche naayimi adeero naayimi gaa istiidhaabii naayimi yahudaa tolche ibin shamizaami paantii ati kaayyattu yahudaa tolche kursii ati irra taa'aa jirtu kana eenyu tolche sijaajaa ati masgiidatti itti salaattu eenyu tolche ifaa ati gartee ibsattu kana eenyu tolche ergamaan rabbi yahudaa wajji jiraachuu ture jiraachuu ture kami wajji jiraachuu ture haalaa fi amala gaarii wajji jiraachuu ture waa haraam godhaa irraa liqeeffachuu ture ifi waan biraa kuti siigalee ammoo namni keenya yahudaa jechaa arrabsaa waan isaanitti fayyadamaa ummata keenya akka gartee if durachi muuxanne waa yahudaati jechaa irraa dhoorgaa TV'n gaafa mana kaayachuun haraaminuun ja'anii jira ummato jijjiiramaa dhufe namni keenya waan biraa dhiisi televiziina mana kaayachuun haraami beekan duraan namni keenya namni TV mana kaayate sharmuuxaa wessi beekan tana qofaa miti namni gartee footoo ka'e jahannam seenas si beekan guyyaa qiyaamaan lubbuutti afuuftas si beekan arraan tana kunoo sheekane ka footoo Facebookaa fi YouTube irraas guutu haya achinaaf as dabriga waa hedduu takkaa jira kitaabni keenya kun bulukidaan yookaanuu gartee matsaafa hogguu update ta'uu miti matsaafa the last version irraa boodaati siigalee kitaaba keenya irra zamanni guddaa miti kitaaba keenya zamana irra guddaa kitaabni keenya zamana hunda if keessaa qaba zamanni haareenii dhufee kitaaba keenyan kijibsiisu kitaaba keenyaatu zamana haaree dhufee kijibsiisa malee hoggaan akkana jiru zamana haaree dhufeetiti waan ummanni ifiyaaman quraana keessa galchee isaan harkaa kijibsiisee jechuu fedheeti kitaabni keenya kitaaba guddaadha kitaaba guddaa kana kitaaba zamanni wasanuun godhina walii galee tana qofaa miti obboleeyyan tana qofaa miti waan hedduu takkaa jira waan hedduu tammataa nama nyaattu jira yoonin isinii hime mee takkaa rabbii keessan sodaadha ambar wanni niin jecha kanaan irra guddaa ummata kana tuquuf ummanni kun gattaa'ee haa baratu akkaataatti sooshaal miidiyaa irraa irni waa godhan akkaataatti Allahu akbariin irni waa godhan osoo hin ta'in fakkeenyaaf Allahu akbar jedhanii waa guurachuu dhaabanii ummata kanaa akkatti gargaaruu danda'an karaasantu jira maa karaasan hin dhufne yaada ju'uufiin jecha kanaan isaan tuqaa oola hammeenyaa miti walii galaa jirra wanni niin jecha kanaan isaan tuqaa ooluufi maaliif ummanni kiyya kuni kara gartee Allahu akbariin maallaqa guurachuurraa Allahu akbariin sadaqachuutti hin dheyne walii galee tan biraa ammoo Hamzaan maaliifi tumneela isaa yookaanuu footoo YouTube irratti godhu kana waan gartee hedduu akka malee nama khilaafaa maaliif godhaa siifaa himu heeraa fi seera YouTube'iitu jira waan ilma namaa kana harkisa fayyadamuu qabda viidiyoo ta'e gama isaanii namni dhufuudha namni keenya immoo ozoonii fi viidiyoo san ilaalle dhufee komantii sirra kanneen jechuun kaafira maarree erree fakkeenya gabaabaa isinii akannu namni guddaan gartee hiriyaan abbaa kiyyaa Sheekh Jamaal Baddeessaa jedhaniin namni kun ilmoollee gartee nama mucaa wahii qabanaan jedhanii jiran dhiifama naa godhi ilmi Sheekh Jamaal Baddeessaa kana dhageeffachaa jiru garuu ammoo waan tana dubbachuun dirqama taatee jechuu
واحد دو تجرا تانين قرتي سلا الرائفة بباسي دبادو قروا مو تنام فكين يسيخن أكا أباقي يقول ستون فدا شي جمال بديسا شي جمال بديسا مال بليسي يو خنانجي تتاتي توم بنايلا يو خانو توم نيلا فيديو رتي أنقو دد أصو فيديو خيسا قد بوئي هلالين تك لالو ملا وفي مال جاتشي قبتي بروني بريسي سنيادو بسو أنا ما قد داتو وانا كنا بريسا جي هياني Sheikh Jamal Baddeessaa Abuu Raafi'i jaa qacello dhaggeeffadha warri ummata burjaajeessaa jiru gurguddaa keenya kan nuti jala yaanu kan nuti sheekane jennee beeynu shakkii takkaan malee jechi kun jecha kufriiti shoof viidiyoo laalle quraanaa fi hadiisa kijibsiisa waan ta'eef bololli maallaqa YouTube akka nama hin goone hin qabu rabbi nuufis isiniifis haalaafisu bololli maallaqa YouTube jeeti jira shayni yoonii fi YouTube banate shayni bololaadha jechuu beeka. Okay. Gama biraatiin guyyaan qiyaamaa beekamee jaa. Mee osoo guyyaan qiyaamaatu beekamee kana qofa godhe ani viidiyoo tana keessatti wanni ni naasee maali beeyta? Guyyaan qiyaamaa beekame ja'a gurbaan tokko guyyaan qiyaamaa beekame. Guyyaan qiyaamaa beekame ja'a gurbaan tokko خوتا غرباسا وجه خجبسيسنا ان جچو جرا فيديو خيست تمنه لا خيرت مو مالين غودد غيان قياما بكمه اوسو خنين ان جوتاتي جچخون جچكو فريتي لا غيان قياما بكمه غيان قياما غيا خمي غيا جمتاتي هيا انيو نخجبسيسا غيان قياما بكمه غيا جمتاتي زمان انيو بخنم نم بيخ ملائكان بيتو ergamoonnin beekan ambiyoonnin beekan awliyoonnin beekan eenyu beeka zamana rabbiitu beeka guyyaan ammoo beekame guyyaa jummataati yoon kan hin jiru ta'e Sheikh Jamal Baddeessaa fittiin qaanfatu inuu viidiyoo keessa khagasseen ilaalin amma namni komentii Sheikh Jamal Baddeessaa arke gurbaan kun dhugumaan kaafiraa dhugumaan kufriidha jeetitti narratti duulaa jechuudha namni nama narratti duulchisaa jiru warra akka Sheikh Jamal Baddeessaa kana abbaan kee ilma isaa kana dhageeffachaa jiru abbaan kee wanni kun irraan eeggamtu gorsi ani bakka gartee sheekan itti walii hinaafan san bira kuteetiin jira am the boss ani booza malee bakka hinaafaa bira dabareetiin jira bakka itti hinaafanii hinaafaa wal qaqqaban bira kuteetiin jira dhaadannaasii miti nama gartee dhabamsiisuu danda'u warra na khilaafu hundaa'u waan saanii haa godhee nama dhabamsiisuu danda'u walaakin maaliif yeroo tiyya isaan dhabamsiisuu ragguuba jechuufi malee sheekan nafaan leessu kana nama haa godhee isaan kuchiisuu danda'u walaakin maaliif yeroo tiyya irratti gubaa jechuufi malee zaalima ta'uu dhabaafi malee wallaahi wabillaahi warra ana nafaan leessu haa godhee dhabamsiisuu hin danda'a garuu zaalima ta'uun barbaadu sii galee ummata keenyaaf dubbii naa galtu warri anarratti ummata khaasaa jiru warra akka Jamal Baddeessaa kana Sheikh Jamal Baddeessaa gaafa ayyoon tiyya na dhaltu kaasita isaa namni ni dhageeffata nama guddaadha hiriyaa abbaa kiyyaati akkami waan akkanaa jaa nin qaanfadhe dubo inuu warra kaan itti dhiisi sheekha jennee sheeyni namni nuti qabnu hoggaa waan akkanaaso warri kaan gartee hinaaffaadhaafi akkamitti nu boodaa ka'ee namni miliyoonni 35 waan gartee YouTube isaatii fi Facebook isaa visit godhaa tanaatu isaan hinaafsisaa jira ganaadhaan nama balaayiina walitti qabachuu ta'a biliyoona warri saniif hinaaftan sii galee beekumsa immoo alhamdulillah hanga dandeettii tiyyaa jihaa hundaan hangaan irraa beekuun qaba teknooloojii irraa alhamdulillah amantii tiyyarraayis alhamdulillah jazbaa taheen deemu jechuu biyya faranjii dhufee loogaawutii fi loogiin hin baranneen durin beeka biyya faranjii dhufee YouTube hin baranneen durin beeka biyya faranjii dhufee YouTube hin beeyneen yookaan Facebook hin baranneen durin beeka tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota warra gartee hinaaffaadhaaf barnootaan an barsiisu jibbansaaf yookaan gartee akkamiin nama nurra arkataaf anogaan da'waa godhu sobbaleeyyan da'waa bareedduun godha alhamdulillah waan hin godhu keessatti waan bareedduu godheetiin bira kuta
وهند خنان أكمل قربان خن نبرة خطادة خيسان نفس ساجر ولي قال لي أنا مو أمني نبيخا ورن أردفوس نوردفا ورن مو نقرب سوس أنا ننقد وإف قدا أكا أمنتي تيو خلال لطاتي أكا مو قرتي نموما تيو خلال لطاتي أمتا فرنجين إسن أرب ستنكون ناموسا إسن الرقب نادقيا ورمو هقاعتي دراما كتة تينكي وسنجان واسقافة شوراف سوري جتشا سقافة تنقينيا بومي خرار رامكي مارا يقول adaban qabdan jechu adaba baradda ani yero takataka wannin garte are mufadde fi ummata keenya kana isin ummata kanati je afani wan baddu jeuf isani afani wan baddu na khaysa bas ani gana nama dardarati nama garte dini isa jechun cemati arun dandeya hogana nare hammenyatti kana duran fudanne ummanni khiyya kana qacelufin akaisin sadaqa khadatun tanin barbada akka isin mana teessanii online irraa irni gootaniin barbaada zamanni zamana online maallaqa fidatanii dhamaatanii nama boodatti nafina ummata lakkoofsaan nurra xiqqaa kanaatutu nurra tujjaara qofoo bareedduu nurra uffata kanaaf daawwattootaa fi hordoftoota isinitti dheereessuun hin barbaachisu hammanumaan isinii ibsuu dhufe hamma qophii biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh